qaba. Ummata miti kan gaafsan rakkoon fide. Bilsiginaa yaa sunu uummatatti maalti ta'e? Sanka ta'e tokkoffaan waajjira duursinee waajjira achi banuudhaaf kafallee taappellaa hunda hojjannee miseensi keenya achi jiru jechuudha. Hundi qopheessanii waajjira san banuudhaaf achi jiran. Akka achi dhufuu galgala kiyya baraniin halkan nama mana nuu kireesse san sodaachisanii humnaan horii akka nuu deebisu godhan. Lammaffaa taappellaa keenya kan nuti dhaabne humnaan buqqisanii fudhatan. Nama taappellaa koree nuu maxxansuudhaaf ol ba'e ukkaamsanii fudhatan. Erga isaan kana godhanii booda guyyama san deebinee mana biraa kireeffanne. Namni abbaan manaa sun achi hin ture bakka bu'aadhaan kireeffanne nama sanis waamanii lammatallee guyyama san manni sunillee akka nu harkaa wanta ta'u godhan. San booda maal godhan ijoolleen wajjin deemte kawaan kana qindeessuudhaaf magaalaa keessa deemtu caasaa kenna hunda nama itti caasaa isaanii itti yaasanii jechuudha. Ka tikaa, ka milishaa, ka maaloo kana ka poolisaa hunda itti yaasanii akka nageenya isaaniitti sodaachisan magaalaa san keessa akka nuti jechuudha. Godhanii jechuudha hoteela keessa ture. San booda dhufanii naagaa baasanii haalichan laalee ka barbaadame waliin bu'iinsa uumuu barbaadanii jechuudha. Waliin bu'iinsa nuti hin barbaadnu. Uummata keenya akkamii akka nu laalu akka nu jaallatu hin beekna. An uummata Booranaa har'aa miti gaafa bulchiisaaf nageenya ta'ee miti qabeeku jechuudha. Ubbata zoonii biraatti addaan baasee uummataan ilaal har'allee jaalalaaf kabaja uummata nuu qabu. Ka kana godhee bilsiginaadha jechuudha. Bilsiginaan isa qofaa miti hogganoota keenya hidhat ture. Hidhaa jirallee. Torbaan dura hoggana keenya seerutti hidhee jira. Osoo beekan shan hidhanii hoggana keenya osoo beekan fuudhanii hidhan. Ammallee miseensota keenya hidhaa jiru. Kanaafuu paartiitti sandaraa jechuudha. Paartiidha malee uummata keenya wajjin walitti hin qabatu. Bareedduu kaanii gara paartiilee siyaasaa Oromoo dhumna. Uummata Oromoo tokkummaa sanirra barbaada. Tokkummaa dhabuun keessan ammoo Oromoo miitee jirtu Oromoo cabsitee jirti. Kanaaf itti gaafatama san tolchu. Maal jettan? Dhugaa qaba uummanni keenya. Uummanni keenya wanta inni hawwu hin beekna. Wanta inni hawwu kana argachuu hin dandeenye nuu gala. Dogoggorri gara dhaabaatiinis jira gara uummataatiinis jira. Beekuu qabnu ifatti walitti haasa'uu barbaachisa. Wanti kun baay'ee jabdu Oromoo keessatti.